Yooyyaa akkam jirtu hordoftoota chaanalii barataa tiitooriyaal nageenya koo bakka jirtanitti isin haara qabu. Guyyaarraa kan ammoo qabadhee kan isinii dhufe tooftaa yookaan tarsiimoo qo'annaa gaarii jedhamee kan beekamu SQ3R kan afaan Ingiliziidhaan jedhamee beekamudha. Innis yeroo baay'ee namoonni hedduu kan fayyadaman, ani mataan kullee kan fayyadamu fi wanti kun qorannoo irratti kan hundaa'edha. Kanaaf barattoonni yeroo dubbistanitti akkasumas namoonni kitaabilee garaagaraa yeroo dubbistanitti asoosamoota haa ta'u kitaabota self help books jedhaman haa ta'u kitaabota saayikooloojii jechuu kooti tooftaa kana yoo fayyadamtan haala gaarii ta'eetiin dadhabbii malee yookaan nuffii malee wanta dubbiftan irraa beekumsa argachuu qabdan argattanii darbuu dandeessu jedhee namana. Egaan gabaajeewwan kun sadan kan bakka bu'anii S jechuun surveyidha, Q'n questionidha, 3R'n immoo R tokkoffaan read, lammaffaan recite, inni sadaffaan immoo recall jedha. Afaan Oromootti isin hiikaa yaada isaa isin ibsuuf yaala. Egaan isteeppii inni tokkoffaan survey yookaan irra keessoo jedhamee kan beekamudha. Survey inni kun kitaaba tokko gaafa fudhattan jalqaba irratti baafata isaa irratti mata dureewwan jiran yookaan akka walii galaatti kitaabichi boqonnaa meeqa qaba, barannoo meeqa qaba, akkasuma mata dureewwan jiran maalidha, boqonnaa tokko tokko jalatti jechuudha. Akkasumas mata duree xixiqqaan kitaaba san keessatti kan maalidha kan jedhu irraa kaana itti aansuudhaan immoo fuula tokko tokko kitaaba san deemuudhaan barannoo yookaan boqonnaa tokko tokko isaa jalatti yaada walii galaa ta'anii jiran, fakkiilee garaagaraa ta'anii jiran, akkasuma chaartii garaagaraa, gabateewwan garaagaraa kitaaba sana keessa jiran walii galatti irra deemanii ilaaluudha. Yaadota booldi ta'anii yookaan yaadota dammaqanii barreeffamaniiran gurraacheffamanii yookaan bifa itaaliik ta'eetiin barreeffaman isaan kana wanta barreessichi xiyyeeffate kaa'aa jiru, guddise kaa'aa jiru isa sana adda baasachaa ilaalaa deemudha jechuudha. Kanaaf erga akkas gooneen booda maappii isaa yookaan kaartaa kitaaba dubbisaa jiru sana maal jechuu akka barbaade eessaa gara akka deemu sirriitti hubachuu dandeenya jechuudha. Eega kana goonee booda immoo gaaffii nuti gaafachuu qabnu kitaaba kana keessaa maal barachuu danda'a kan jedhudha. Inni lammaffaan question yookaan gaaffiif gaafachuudha. Inni kun immoo boqonnaawwan yookaan kutaawwan kitaaba sana keessa jiran erga adda baafanneen booda waa'ee wanta agarree wanta ija keenyaan laalleen overview isaa ilaalleen sanaan wanta duraan beeknu wajjiniin maaltu jira kanarratti maalan beekaa jennee of gaafachuu danda'uudha jechuudha. Kanaaf beekumsa muuxannoo waa'ee barreeffamee jiru kanarratti qabnu fi wanta amma barreeffamee jiru kana wajjin wal bukkee qabnee gaaffii of gaafachaa deemuudha jechuudha. Kanaaf erga kanatti adda baafanneetiin booda beekumsa keenya duraa wajjin erga ilaalleetiin booda kana keessaa kitaaba naa kenname kana keessaa maalan barachuu danda'a jennee of gaafachuudha jechuudha. Beekumsa duraan jiru gabbifannamoo beekumsa haaraa dabalannaa gaaffii jedhu of gaafachuudha jechuudha. Eega kana goonee booda gara isa baay'ee handhuura ta'etti galuuf deemna. Innis read yookaan dubbisuudha. Inni kun egaa bakkatti baay'eema xiyyeeffannaa guddaadhaan keessa gallee dubbifnudha. Kana jechuun yaadota jiran diiguudhaan argumentii yookaan wanta barreessi jechaa jiru mormii garaagaraatti gaggeessuudhaan gaaffilee garaagaraa gaggaafachuudhaan gaaffileewwan gurguddaa jedhaman kan akka maalii, maaliif, akkamitti, eessatti, yoo wantoota jedhaman kana yeroo dubbisnutti of gaafachaa deemuun murteessaadha. Yeroo kanadha aktiif taane yookaan bifa dammaqaa ta'eetiin sammuun keenya bifa aktiif ta'eetiin waan sana dubbifachuu dandeenya. Yoo gaaffiif gaafannu ta'e callisnee dhuma yoo tekstii barreeffamee jiru sana ilaalaa deemna yoo ta'e sammuun keenya sirriitti waan sana qabachuu itti gammaduu hin danda'u. Akkasumas irratti xiyyeeffannaa yookaan konsentireeshiniin keenya gadi bu'aa ta'uu danda'a jechuudha. Kan biraan as keessatti ni dabalee wanta dabaluu barbaadu yeroo dubbifnutti sa'aatii dheeraadhaaf otoo dubbisuu dhiisnee gaariidha. Kana gaafa isiniin jedhu nam tokko sa'aatii 3 dubbisuu barbaade yeroo ta'e bakka taa'ee tokkotti sadansaa dubbisee fixu otoo hin taane wanta inni gochuu qabu jalqaba irratti
sa'aatii kenname sana qoqqoodachuun gaariidha. Innis jalqaba irratti sa'aatii yookaan daqiiqaa 30 hanga sa'aatii tokko dubbisee sana booda daqiiqaa 5 hanga 10 yoo boqote ammoo lammaffaa irratti akkanuma sa'aatii daqiiqaa 30 hanga sa'aatii tokko dubbisee boqotee haala kanaatiin bakka sadiitti qooddatee sa'aatii gaappii qabuun jechuudha. Ispeesii gidduu galfatee yoo dubbise baay'ee gaariidha. Kunis immoo sammuun keenya yoo waan tokko irratti yeroo dheeraadhaaf ture xiyyeeffannaa isaa gadi bu'aa waan adeemuudhaaf gidduutti boqotee gaappii argate immoo deebi'ee aktiif ta'uu danda'a. Dadhabbii malee dubbisuu dandeenya jechuudha. Barattoonni yeroo baay'ee waan kanarraa of eeggachuu qabdu. Laayibrarii keessa gaafa galtan callisan irra taa'an turina. Boqodhaa, gidduutti boqodhaa. Wantoota isaan dubbisuun ala ta'e fakkeenyaaf muuziqaa dhaggeeffachuu ta'uu danda'a. Nama hiriyaa keessan wajjin haasa'uu danda'a. Otoo muudii sana keessaa hin bahiin yoo boqottan deebitan yoo dubbiftan baay'ee effektiif ta'uu dandeessu. Kun muuxannoo koorraati. Kan biraan isteeppii inni arrafaarra jiru recite yookaan sammuutti qabachuudha. Kanaaf wanta dubbisne sana sammuutti qabachaa deemuun baay'ee gaariidha. Wantoota yaadota gad baafanneen booda maaltu dubbatame, maaltu ta'e, akkamitti ta'e, yoom ta'e kan jedhu erga gad baafanneen booda taateewwan sana wantoota achi keessatti barreeffaman yaadota achi keessatti diskees ta'an sana maal gochuudha sammuu keessatti qabachaa deemuun baay'ee gaariidha. Kun isteeppii isa barbaachisaadha. Kanaaf memorization methodii garaagaraa jiraachuu danda'u. Fakkeenyaaf mnemonics wantoota nuti jedhaman kana jechuun waan dubbifnee akkamittiin wantoota duraan beeknutti qabsiisnee baruu dandeenya, hubachuu dandeenya kan jedhu. Kanaaf meetodiin akkasiin jiru baay'eedha. Isaan kanas viidiyoo biraatiin isin dhiyaachuu ni danda'a. Ammaaf garuu wanta dubbifne sammuutti qabachuun isteeppii sattaanudha. Dhumarratti isteeppii nuti gochuu qabnu rikool gochuu qabna. Kana jechuun yaadachuudha. Wantoota duraan dubbifne yookaan wantoota muuxannoo duraan qabnu wajjin wal qabsiifnee maal gochuudha irra deddeebine dubbisuudhaan qabachuudha. Bakki kun bakka baay'ee irra deddeebiidhaan dubbifnudha. Yaadannoo duraan yeroo dubbisnu qabannee irra ta'e isa deebinee dubbisuudhaan muuxannoo duraan qabnus sanatti hiinee wal qabsiisnee maal gochuudha hubachuudha yookaan irra deddeebinee yaadachuudha jechuudha. Dubbisuu keessatti irra deddeebianii dubbisuun baay'ee nama fayyaduu danda'a. Kunis tooftaa memorization yookaan tooftaatti waa yaadannoo keessa tokkodha. Kanaaf irra deddeebinee yaada isaa irra deddeebinee konseptii isaa yoo qabachaa deemne salphaatti hubachuu dandeenya. Kana keessatti wanti isin jechuu barbaadu yeroo baay'ee barattoonni wanti isaan godhan kanan argee fi ofii koollee yeroo itti godhee kanan beeku kutaa gara gadiitti jechuudha. Tekstii yookaan barreeffama achirra jiru isa gurraachachuma dubbisnee sammuutti qabachuuf yaaluudha. Inni kuni gam tokkoon fayyaduu danda'a garuu baay'ee beekumsa keenya bal'isuu hin danda'u. Wanti nuti gochuu qabnu waan dubbifnee fi addunyaa keessa immoo yookaan dhugaa lafarra jiru wajjin real life jechuu kooti wal qabsiifnee ilaaluu qabna. Waa'ee waan tokko gaafa dubbisnu fakkeenya yoo isiniif fudhadhe namni tokko barataan tokko yoo baayoloojii dubbisaa jira yoo ta'e baayoloojii keessaa immoo waa'ee biqilaa tokko dubbisaa jira yoo ta'e sammuu isaa keessatti waa'ee biqilaa sanaa yaadaa dubbisuun irra jiraata. Akkanuma kutaalee biqilaa yookaan akkaataatti biqilaa nyaata qopheeffatu fakkeenya yoo isiniif fudhadhe sana dubbisaa jira yoo ta'e sammuu isaa keessatti biqilaan sun dhufuu qaba. Real life keessa waan jiru yaadachuu qaba. Akkaataatti biqilaan tokko hidda isaatiin nyaata albuudaan garaagaraa bishaan garaagaraa fudhatee jirma isaa keessa bahee akkamittiin gara baala isaatti akka dhaqu baala keetti maal akka ta'u imaajineshiniin baay'ee murteessaadha. Barachuu keessatti imaajineshiniin bakka guddaa qaba. Kunis immoo haala salphaatti yaadachuudhaaf nu gargaara. Yoo garuu tekstii sana qofa qabannee deemne yoo ta'e yeroo muraasaadhaaf qormaatatti hojjechuu dandeenya. Yeroo muraasaa sammuu keessa turuu danda'a garuu dhugaa jiru addunyaa sirrii keessatti nu fayyaduu hin danda'u. Kanaaf mala kana yoo fayyadamne gaariidha yaada. Kanarraa qopheeffadhe kana fakkaata. Warri chaanalii kanaadhaaf haaraa taatan subscribe godhaa, share naa godhaa, namoota biraa akka gahuudhaaf barattoonni keenya akka fayyadaman baay'ee nan barbaada. Advaanteejiin an argadhu wanta addaa otoo hin taane isin fayyadamtanidha waan ta'eedhaaf namootaaf akka qooddan namootaaf akka hirtanan barbaada. Barattoonni waan an qabu akka fudhatanan barbaada. Kanaaf chaanalii kanarratti viidiyoowwan garaagaraa kan barnootaarra baay'ee dhiyeessan jira. Isa kanaadhaaf akka irraa fayyadamtan namootaaf illee akka qooddan sin jechuu barbaada. Akka viidiyoo biraa wajjin wal agarrutti nagaan tura.